هردفة لا وانا جايبه كان قاعد ما دعوت تغني هنا كان جرا الحمد لله رب العالمين هايبو ما نزيد ها أجمع ركعت دمت تيجا وين فيني أقول كذا أجمع نزيد ولا نزيد أنت بدين كأولنا ولا عمت أجمع تات أتركونا ستيس ما نزيد كم كم جيبه ده وندو ما تيجي ما أتركونا أقوى كنا وندو ميجا فدا برسكي تمبرتا يدي ما ساتت برسكي ما تسكت أتقولون كذا كنا دي محمد ما ساتت أفورم بابا ما ساتت أفورم مفرد شوفين نمرة بيأسر غبان ملي أفورم مفرد شوف mana tuh siapa cuma tuh gitar kebenaran itu gitarnya ngomongnya kebenaran nanti kebenaran ada ada sesi aku menceritaati lagi apa ya kamu cipta lugu inta dapabiya semuanya tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtan nagayaa fayyaadha baga jiraattan kan keessaa kan alaa kan biyya alaa kan biyya keessaa kan waaqeffataa kan kiristaanaa kan muslimaa hunda keessanuu isiniin jaaladha baga naa jiraattan eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota akkam jirtan nagayaa fayyaadha jirtanii isiniin jechaa eegaa maal qabattee dhuftechuun keessanii oolamu har'aas dhufe guyyuu waan haaraa qabadheen isinii dhufaan jee har'aas waan haaraa qabadheetiin dhufe gaa yaman kana keessa guyyaarraa wal quban qabnu waan addaa agarraa waan nama gaddisiisus ta nama gammachiisus jechuudha. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhugatti har'aas wanni inni qabadhee dhufe nama gaddisiisti akka malee. Hordoftootaa fi kabajamtoota du'aayiidhaan nu bira dhadhaabadhaa. Har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan oolamu. Dhugaa rabbii dubbachuuf biyya namaa tana keessatti maraataa turre hedduu namni nuti warri biyyaa baane kun biyya ammaa keessatti maraannee jirra haala adda addaatiin rakkoon adda addaa nurra dhufuudhaan akka ofiin feenu dhabuudhaan waan addaa dhabuudhaan waan gaggaarii dhabuudhaan jireenyi nama ni maraachaa ni beeytanii hordoftoota jara keenya bar namni nama jireenyi ni maraacha jireenyummaan inni jiraatu kun ni maraacha. Nama waa meeqaatu maraacha beeytanii waa hedduun maraacha. Amma araba yoo fudhattan dhalaarraa maraata. Arabni maraataan arabaa yoo duuba isaa achi deemtee ilaalte maraatuun isaa san dhalaadha. Keenya immoo jireenya. Kanaafuu maraataa quraaniinis ni maraacha. Dhalaanis ni maraachiti. Jireenyinis ni maraacha. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota dubbii isinitti hin guddadhu. Waan inni irraa kana jechuu dandeenye qaba. Mee viidiyoo kana naa wajjin hordofaatii viidiyoo kana dhageeffanneeti walitti deebinaa waan ajaa'ibaa takkaan qabadhee isinii dhufee guyyaa irraa waan addaatiin isinii dhiyeessaa waan inni isinii dhiyeessu numa daawwadha. Teetuun beektu horii naan jettan tiyyaniin beeka rabbiin nan maraachinii amma dura fayyumaan qabatteef beeka walitti deebinaa viidiyoo kana booda kunoo viidiyoo kana naa wajjin hordofaa. Akka bina qabdanii nagin qabnantis wallahi alhamdulillah bakka jirtan itti gaa nagenya rabbi sinirraa jiraatu sun jecha har'a akkuma isaa akkuma dalagaa irraa amma galatti yeroo mana dhufu Muhammad mana jiru akkasitti nama gaggaafachaa jechuudha asiin akkanatti ol kutee hojii wanta kanaan jettee anis deemeetiin laala jeetiin akkasitti kun akkuma dalagaa irraa dhufetti jechuudha kunoo deemu jira. Akka micha warra naangette tiga asii ol kutee naangette. Inshallah gaame hangaan barbaade harkutti gaa viidiyoo addaan kutaa lafaan turaan isinii jira. Kunoo mokkaadhaan jira mokkaa. Lafa yaman laala dirree asiin ol kutee naangette. magaaluma tunis. Dessi rabbi gaa raare
لا رأيت أنا ليس كا لما قاعد يسوي ورقني متتجا من ما تلي كنا من نقولون عربي تسني في مشي وانا شنو الكتب نانجته أكس قاعد أقول توقع نجورا أدوني لنا كا حالا ماتي تجمعت ما نونجورا إن شاء الله كا قاعد كي حالا تنرا كي نعمل تكريتني دمه أكس والله يخونه وجوده كارك جرا سايبو ورمرة نجان يلا مجاهد قوارتي كم سنتي ماذا واجلك واجلك إيه ما اشتغلت بقول إيزا غير من جد سيبرسا أيوة غير ده غير ده غير من جد ما خير هو جرات يا رب بيجي تغير زمان نبغى تعزرها ماشي قالوا خبطها من ما تكوني ايه خان أردفة لا وانا جايبه كان قاعد دعوة تغني هنا كان جرا الحمد لله رب العالمين هايبو ما نزيقوت ها أجمعنا كده دم تيجا وين فدين كل كده أجمعنا نزيقوت نزيقين أنت بدين كأولنا ولا عمد أجمعنا أتركونا ستيس ما نزيقين كان بدي ميدا وندو ما تيجي ما نركوز أقوى كلام أنت ميجا فدا برزقية تمبرتا يدي ما ساتت برزقية ما تسوي أتقولون كده كنا دي ما محمد ما ساتت أفوران بابا ما ساتت لا أفور مفرد شوف إنما لا بيأثر غبان ملي أفور مفرد شوف بقى ما تشوف التماسك إذا ركبنا ولا نتوه إدارنا ومولك بنا أجمع هذا السيس ما ركوزه وأنت يوم في خبر ركوزه سوي تفكر تقول جد أمور أنا ليس وي يوقف تجاوز كي أنت ما تدري سنو بكرة من غير كنا تيوم بعدين يا قول سير بعد لنا ما بقول زي كذا تمام هيا كنا رامين مامتي مامتي سي هيا كنا Bukan baju. Oh, anda batin kelas oi. Awak mana betul joko kalian na? Auzubillah min syaitan rajim. Mali warabbi. Dan tamarat jenna muamma kana mal jenna. Wallahi yang pulih ni zaman tak kenal dia wajib ni. Sama merabbi sudah dunia sekarang kalian ada ni. Muhammad. Oh, di kucing saya tu mana ada dia? Abu khair ke lah, mana ke lah, mana ke dia? Abu khair kan? Abu kan sikit. Abu tak khair. Muhammad sebab tadi si dunia sekali. Khair ke lah. Kau nak sihir mati macam mana? Mana tadi? Hah? Oh. Khair tu. Idan kadra boleh orang ini. Abu kadra doktor tak khair. Nama tak kasih tu betul lah. Alas sihir bukan. Sebab mana ni mana mereka bising orang yang ada kagum boy. Muhammad. Aku mungkin tu macam mana nak go. Awak ni asing ni. Khay mana ke lawa. Khay mo. Nak go tengok ke khay mo. An pedas juga khay. Rakot khay nanti mana nanti. Wanur rumah sekolah dim tu macam tu. Khay awak sama ada di sini. Mana kena kontak balak makan di situ. Mungkin saya mana berkata di. Itu balak mak fitih mana. Oh cam jadi balak makan di situ. Fitih mar budi. Apa? Angkaran dia macam mana? Apa? Nasi aku kaji. Mal balak makan mana? Mal ibu kau yang serba dengan kata. Hai jangan nak sofa jaga bawa kemana ya waru. Aku yang kata tadi. Awas hinta air bayo dim. Dim bumal dim tahu dim. Hayya. Hayya apa kau dah dia? Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya maalirraa maraatu dila sanaa soyitee naan hin jeenaadhaa. Egaa mucaa kana ni beektan jeetii yaada. Mahammadi maqaan isaa haadhaa fi abbaan baasaniif.
maqaansaa ha YouTube fannistuubi. Fannis immoo farris hin beekan wal beeyna walitti dila san dhiyeenya hin qabnu malee yamanuma keessa waliin jirra. Kaanis YouTubera kaan maqaa kiyya qabaa'u dacheedha. Kaanis dachaasi maqaan dachaastuubi. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota YouTuberoonni heddummaataa dhufe. Nuti warra duraa haa taanu malee nu booda ijoolleen YouTuberaa hedduu jira. Abdiin baruu jechuudha. Amma mucaan kun dhugaa dubbachuuf zamana kana waliin garree dachaasii fi isaanis waliin garree wal beeyna. Wallaa YouTuber irratti harkeetumaan ammumaan tana wal beeyee dubbachuu danda'ee hedduu nama rifachiisa. Mucaan xiqqaan amma dachaasa irratti nagarre malee mucaan kun maraatee jira. Maraataadha bas. Maraatuun gosa hedduu ta'uchuu keessa maraatanii irra hedduu. Rabbi haa fi du'aa godhaaf asumaanuu. Obboleeyyan kiyya waan nama gaddisiisu. Biyya namaa keessatti kaan dhumee jira, kaan maraatee jira. Anilleen rabbiin naafiu nuti ammishii namni kun fayyattiif qofa qaba malee irra guddaan maraataadha. Dhiiroo anoo maaltu na dhufa duuba namni hundi na biraa wanta ta'ee jira. Rabbi natti fidin boo balaa du'aa naa godha. Mucaa kanaas rabbi haafuu du'aa eessumaan nu godhaaf obboleeyyan kiyya hedduu takkaan rifadhee na gaddisiisee amma haalli kun maraatuunis maraatuu keessa hin jiru fayyaanis fayyaa keessa hin jiru. Osoo nuti jirru maraatuu ni wallaanna. Nucana daddaabaddaa du'aa hidhaanii mee waan inni ta'u walumaan daawwanna. Viidiyoo anis ammumaan tanaan argee daawwadhaa viidiyoo xumurreetiin isinitti deebi'a. Wannumaan ruuma keessaa basaa kanaati. Barra waan kanaan ta'e waan saniin ta'e yeroo itti machiitiin jiru akkana callee waan lafaa keessatti muddeen arabbii jiiti. Maasii maasii rakkoo samaan. Waan takka baay'ee fudhachuu jira. Hafuura fudhachuu jira. Waan hafuura fudhachuu jirta maal taate? Hafuura fudhachuun warra ta'e waamati. Akkana hafuura fudhachuun. Akka fedhattiin mul'ame. Maa nama jinkee warra bijiiti jinkee akkana Muhammad diise haa mana taa'e haa obboleessa dalagaa taatu dhiiste haa bilbila taatu manatti hartee deemu jirta. Maalittiin si barbaada ayyan? Wayyoo gaalli namaa gootee gaalli namaa goone namni akkuma akkana fedhe ifuma isaati karaa lubbuun teessee bee deemtaati. Ijoolleen tun saahibaa beektaa? Jarri kun walis saahiba mana tokko keessatti galaniisa. Rakkoo kanaan na jira waan akkana akkanaati jettee ol nutti himatti maal qabdi? Wanni gal jettee akkuma nama dheessitee maal jettee? Maal waraabbi jira? Meeshaan galchuuti kan jiru maraatuun itti dhuftee itti kalaqe. Mucaa bashaashaa akkam seetan? Namni akkuma karaa lubbuun feete akkuma karaa lubbuun teessee bee deemtaa? Namni qunnee aadaan kittooti? Maali? Viidiyoolee naa gidala guutuu dhala mucaan sana. Adda turre malee. Fakkeenyaaf mataa keetti billee aduu baattu nuuf ijaaddu nuti. Isaa fi dachaas hojiin dala guutuu dhala. Hedduu na dinqisiise wallaahi. Bakka kanatti dhufe silaa rabbii qaali mijeerte bakka meeqa si barbaadee sila beekna dhufeen. San jeetu waan kana wal buusaa feeti. Asirratti godhama sanatti waana. Hayi. Riisaadhaa kana kasi fiti mee kunoo moggaa. Barahaa keessa jira laal akka magaalaan guddoodhaa beekaniitu. Teessuna wallaahi billahi maraatuudhaas hin jaamtu baalagummaa. Baalagummaa daawwatuma. Sargaa namaan firgee argaa namaa maaliif hin fennamu? Namni maantanaas kanuma jibbanii beektaa jiran. Akkas daawwatta kan egaa kunoo. Argaa namaatiin hin fenne jaa waan akkanaa irraan beeku sabaataan akkanaa kun maali gaa? Hordoftootaa fi kabajamtoota rabbi haafuu maraatuun tanumaatti dhuftee jirti rabbi karaa deebuuf dantamarratti jali jira beektaa. Beektaa jedhee keenya namni nama ni maraacha namni ilmi namaa kun barsi fooyyee ilmi namaa bineensarraa maa bara ilmi namaa namuma fayyaa kana huccuurraa yaasee qullaa ni oofa. Amma ankara tokkoon isaanii maraachuu jiraan jaa dachaasa mafaatu isa maraachuu jira. Namni tokko yoo ni filaal namni akka yaadeta ilmi namaa kun akka yaadeta akka yaadeta jechuun kiyyaa ilmi namaa yoo ni dhukkubsadha jee ni dhukkubsataa beektaa yoo amma fakkeenyaaf dhukkuma xixiqqishaa tokkoof ciifte na dhukkubaa jettee dhukkuba san boonsitee jala ciifte numa si dhukkuba yoo bo'aan nan dhukkubu bo'aan fayyaan qabaattee sammuu teetitti himte fayyuma qabatte amma immoo. Dachaas mafaa mucaa maraachuu jira. Dachaas adabaddaa. Mucaan maraachinaa fannis fayya qaba.
fannis bashaashumaan hanquba qabu saniimi egaa hordoftoota tuni maraatumaan jaanii mee du'aa godhaa fi viidiyootti haa qunnu gama viidiyoo. Daal qumaamaan ni keessatti deemu. Wallahi wabillahi kana booda maamma beekatu waan hangaan si obsi obseti. Wallahi ulii warra keessatti hin ta'u si maamma adda ta'an kana asii maamma booda ulii. Kunoo qofumaa akkam uffatee jala deemasa manaaf gubbaa kaa'ee moo? Akkasii yaada hawwattoota keenya kunoo akkuma agartan kana akka. Dachaa manaaf gubbaa kaa'ee naammoo koofii haadha hundi tun. Fuudhee haakima geesse. Zaraaraa guddoo tokko ofirra kaa'ee deemaa bara. Inni akkuma keeyituma jechuudha namni osoo jechuudha namni kun aadaa osoo beeku lafaa kee harma lubbuun isaa fayyadamuun tun maalime? Ani wallahi dubbiin isaa kun akkuma agartan kana hedduu akkana dibdee wallahi laazime sila namni fakkeenyaaf rakkoo barillee qobaatee akkana waan kana jee namatti himata. Yoo bakki takkallee hin dhukkubsisa. Rakkoo waan afaanii silaa gattaanii furan inni waan akkuma deemee wallahi jira. Ajab. Maali koofiyaan inni birra kaa'ee deemutu yaabbalee. Mana citaa tokko jira biyya teenya. Manuma citaa san birra dhahee deemaa malee beektanii. Lachoo maaluma birra kaa'e? Adiin fayyaa qabu adiin bareedaa akkuma hammatu. Waan akkanatti akkamitti akkana ture iddootti. Addumarraa birra kaa'e mootana silaa. Ijoollee irraas qabe kaa koofiyaa teetana. Wajjira kan jaga kaalifin gaarii kunoo amma fuulee ta'in nagalee hojjirra inshallah gaa tuntana qabdi gaa namni fakkeenyaaf rakkoon fetee hojii jiraattee namni gattaa'eetuma gaa waan akkanaati rakkoo kanaan jira jee yoo rakkina dhuunfaa gaa rakkina dhuunfaa dura waan kana gaa obboleeyyan keenya gargaaraana jechuun aadaadha. Waan hin dandeenya tafee ta'u yoo rakkoo qabaatees rakkoo kanaatti moo jee namni nama dura gattaa'ee namatti matamanii namni akkumatti orma keessatti deemuun. Amma dhalaarraa maraatee innaan himmaa kanaas. Rakkoo maal sababa natti himu ittiin taa'u jira. Goota inni jaalate fuuyisaa kaa nama jaalalaan maraachuu jira. Saniifuu kana booda haasoo tokkollee balmaamet manaa gadi hin beekne. Dhiisii waan itti geessu wanni kanaa gaarii miti. Akkana jirraa gaa daawwattoota keenya inshaallah waan irra geeta biraa. Baala gaarii hoo baasa qonna. Ankoo fi madara na ajaa'ibsiisee. Amma asumatti dhaabbaddaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh nagaa naa turaan isin jedhe. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya hogguuta akka dhalaa dhiira jaalata hogguuta akka dhiiraa maraata dhalaarraa kun amma dhalumarraa maraate fakkaatti tajaalata rabbi haa kannuu fi du'aa godhaaf mee maal jechuu deeman bira ciibse. Akkasii gaa daawwattoota kiyya kunoo fuuleetii maammaa mana deemse nama kana deemuun beekna kakara deemuun beekna akkuma caljeetu keetiin mee maal jettaniin isin. Rabbi haa fi aboo rakkoo kanaan na jira tana dhibeen tiyya tanaaniti yoo waan dandeessan na gargaara jechuun seera uumaate kun akkanuma lafaafee nuu kana jechuudha wallee inni nuu kana anu gara kan laalu wallee uumama gartee nutuun kun nama wasitti fakkaatee fakkaataati. Sigatee kuni maali onni kanaa kun afaan akkanaa takka dhageessanis namni jaljeetu akkanumatti osoo namaan hin malee karaa argee deemuu maali dalagaa deemuu dhiisee. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dubbii isin guddannee jirra. Arraas tana qabannee dhufne. Tuni maraatuudha. Namni dhalaarraa maraatuufiifuu maraata. Dhalaan ammaan tana bashbash namni tafedhe filatee fuudha. Dhalaattee maraatiin fannis kiyya. Fannisii jalaqama dhalaa. Isaanuu fannisanii nu jalaqamuu jiranii. Dhalaan biyya Yaman dhiira teenya fanniftee jalaqamuu jirtaatis fannisita jaalatte jalaqama yadeeroo. Kanaafuu hordoftootaa fi kabajamtoota mucaa kana nama maraas jiran fakkaatti.
Takkanaati hangaan viidiyoo biraa qabadhee isin dhufuu viidiyoo haaraan isin qabsaa anaafis du'aa godhaanis mashaakilaan irra jira. Bye bye isiniin jaaladhaa. I love you warri chaanala kanaaf haaraa taatan seenaa subscribe like share godhuu hin dagatinaa. Bye bye.